Ati amma heerumuuf kaayyoo qabda waggaa meeqa booda heerumuu barbaadda? Dhugaa heerumaaf ga'een jira. Heerumaaf kaayyoo guddaan qaba. Innoo mama pilaanii baasee nama qophaa'ee jirudha. Argatte abbaa mana? Abbaan manaa waaqayyotu namaaf laata. Kan dhufee namatti taasisu hundumtuu nama fuudha nama jaallata miti. Gaafa abbaan manaa barbaade waaqayyoon hin barbaada waaqayyoon hin kadhadha. So እኔ ከ2 ዓመት በኋላ ይሰዱማ ካናኒ ሄሩሙፍ ፕላኒ ባፈደሩ 2 years ቤሪሳን ፊላታሙ ቤሪን ፊላቱ ቤሪን አንፊላታ ኢልማ ኦሮሞ ተውቀፋ ካናኒ ቴሮሜ ቡልቲ ወዲነ ጃራቱ ኦኬ ሙሪንሳ ወጋሜቃ ነጫሉ ቀባ Fakkeenya waggaa meeqa yoo ta'e jaalatta? Ani waggaa 25 dhamma waggaa 26 waggaa 27 keessa yoon ta'u nama waggaa 30 olitti yoon heerume na gammachiisa. Nama yaada bisheeffatedha. Ani somaan jedhu. Kana gaditti ni heerumu. Jaalalli jiraan namaaf itti ni heerumu. Yeroo idimeedhaan naagadi ta'ee jiru umuriidhaan naagadi ta'ee jirutti ni heerumuun. Bakka waanuma feeyyuu haa ta'u ani dirqama qabeenya qabaachuu qabaa qarshii qabaachuu qabaa mana makiinaa qabaachuu qabaa miti. Umuriidhaan na caaluu qabaa mul'ata qabaachuu qaba. Nama waaqayyoon baay'ee sodaatu ta'uu qabaa na caala si galee. Kanarraan kan hafe nama umuriidhaan na caalu nama yaadaan waan hundumaan na caalu ta'uu qaba gaafa itti heerumu. Gaa'elli jedhameetu man dhaabbatu. Dhageessanii jirtanii warri dhiiraa fooloo gochuu dandeessu. Warri waaqatti cimoo taatanii. Fooloo gochuu dandeessu. Fooloo qabaani dhugaa. Fooloo guddaan qabayyuu hunduu maannaa godha. Daarii ሰው የለም እኔ ጋር ሰው የለም. Ashi jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisa? Eessa jiraachuu barbaadda? Jaarsi kee immoo jireenya koo keessatti wanti ana na gammachiisu ni guddaan waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoof gadi jedhee jiraachuun baay'ee na gammachiisa. Wanta hin qaburraa namaaf waan sheerii yoo godhu baay'ee na gammachiisa. Biyya an jiraachuu barbaadu biyya Kaanadaa. Gara fuulduraatti jiraachuu kan ani barbaadu biyya Kaanaadaadha. Fedhiin koo ቢያንስ ከ1 ዓመት በኋላ ሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ። ማለት ይሄ ምላስ አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ጊዜ ማውራት አልፈልግም፣ ግን ምኞቴ እዛ ነው።